Seenaa gammachiisaa obboleettii keenyaa. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Ani maqaan kiyyaa Asteer Tiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Wallagga Bahaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti baradheera. Abbaa kiyya umurii koo waggaa 2tti, haadha kiyya immoo waggaa 6 yeroon ta'u addunyaa kanarraa na jalaa boqotte. Obboleessa quxisuu tokkoon qaba. Lamaan keenyuu erga haadhaaf abbaa keenya dhabnee gidiraa mana firaa keessatti oliif gadi jechaa turre. Akka obbolaa lamaanii gadameessa tokko keessaa waliin bahee waliin guddachuuf garuu carraa hin arganne. Anaan warra abbaa koo na fudhate, isaatiin immoo warra haadha kootu fudhate. Haatiif abbaan koo qabeenya hanga kanaatti qabaachuu baatanis lafa hektaara 1 abbaan koo abbaa isaarraa kan dhaale ni qaba ture. Warri abbaa koo fi warri haadha koo ijoollee kana qixxee guddisna jedhanii lafa sana nuti yerooma ijoollee taane maqaa isaaniitti jijjiirratanii qoqqooddatanii maqaa keenyaan nyaatanii. Haa ta'uutii garuu daftara, yuunifoormii, kobbee anaafis obboleessa kiyyaafis kan bitamu yeroo gaafannetti yeroo barbaannetti otoo hin taane erga boonyee irra deddeebinee boonyee gaafachuu keenyumayyuu ofumaa dagannee mana barumsaatii ari'amnee manatti gallee sanaan booddee yaadatamna. Silaa akka lafa qabnutti nyaata keenyayyuu lafti maatii keenyaa ni danda'a ture. Haa ta'uutii garuu warreen nu guddisan ija isaanii nurra gochuurra ijoollee isaaniif irra caalaatti godhanii nuuf immoo bakka hojii bakka dadhabbiin jirutti nutti fayyadamaa nu jiraachisaa turanii. Bifa kanaan ture barnoota koo hanga kutaa 6tti firoottan koo biratti ergan baradhee booda maqaa hedduun irra kaa'anii warri tokko hattuudhaa, warri tokko immoo qoonqoonshee safuudhaa, warri kaan immoo amala hin qabdu utuu naan jedhanii mana tokkotti otoo na dabarsanii booddee ofuma koo aariidhaan gara magaalaatti badeen mana ormaa galeen barachaa hojjechuun eegalee. Mana fira ofii taa'anii mirgi ofii yeroo sarbamu gongumaa jiraachuurraa kallacha mana ormaa galanii gadi jedhanii jiraachuutu filannoo naaf ta'e. Akka carraa ta'ee maatiin bira na dhaqqabe. Ijoollee durbaa 2 kan qaban yeroo ta'u lamaan isaaniiyyuu barnoota isaaniitti qaxaleedha. Haatiif abbaan guyyaa guutuu hojii hojjechuu surra jedhanii anaan qacaratanii. Al takka fira ofiirra ormatu namaaf ta'a mitiire. Maatiin kun akka dhala isaaniitti na ilaalu. Haati manaan dibata ijoollee isheef dibde anaafis dibdi. Gara mana barumsaa yeroon deemu akka dhala isheetti ija koo keessa na ilaaltee fuuli koo yoon tolle ta'e na dibdee na tottolchitee jabaadhu jettee na jajjabeessitee siifan jira naan jettee gara mana barumsaatti na ergiti. Maarreegaa manni kun mana haadha koof mana abbaa koo natti fakkaatee waggaa 4 uffata yuunifoormiis kobbees daftara sotoon rakkatiin mana sanatti baradhe. Haa ta'uutii gaa walakkaa hojiitiin walakkaa barnootaa waan hin dabarsuuf qabxiin maatirikii kutaa 12ffaa tokko keessa na jalaa dhufe. Kolleejjiis ta'e barnoota dhuunfaa kamiyyuu galmaa'uuf nan dandeessisu. Yeroo kanatti carraan koo jireenyaa inni fuulduraa akkamaa ta'u jedheen boo'aa gaddaan otoo hin jiru abbaan manaan maatii sanaa bara dhufu qabsiisiitii baradhuu hanga sanaatti garuu mana keessa qofa ol ta'u otoo hin taane dabareedhaan kan hojjettu hojii siif hin arganaan jedhee waajjira hojjetanii keessaa ergamtuu naaf arge. Anis gammadeen yeroo hojii koo hojii yeroo manaan gargaaraa jireenya koo ittiin fufe. Kanaan otoo hin jedhu guyyaa tokko haati manaaf abbaan manaan mana kanaa nyaattaa mana kanaa dhugdaa kanaaf maallaqni argattu kuni bor waafsi gargaara ijaa ta'eef akkaawuntii kee irra siifaa taa'uu obboleessa kee kan gargaartu yoo ta'e malee hin baasiinii jedhanii na gaafatanii. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Anis miindaan argadhu keessaa qarshii 100 qofa baatiidhaan obboleessa koof naaf ergaa kanaan ala hin barbaadu jedheen walitti naaf qabamu eegalee. Baatii 8 hojjedheen qarshii 6,000 naaf ta'e.
qormaata maatirikii si'a lammataaf nan qorame. Haa ta'uutii garuu firiin gaarii naaf ufuu waan hin dandeenyeef haati manaan maal siif wayyaa jettee yeroo na gaafattu afaan kootti kan naaf dhufe biyya hambaa deemuun barbaadaa jedheen gaafadheeni. Lamaan isaanii akka dhala isaaniitti natti boo'anii maalumatu yaada kana sammuu keetti fideeraa nutoo akka dhala keenyaatti si ilaallaa baatee eenyuun gargaartaa jedhanii yeroo na gaafatan silaas maatiin qabu maatiin kiyya isinumadhaa obboleessi koo immoo bor barnootaan sadarkaa guddaarra yeroo ga'u nama isa barsiisullee dhabuu waan danda'uuf kan rabbinaaf mijeessu yoo ta'e durseen biyya hambaa deemeen haala mijeessuu fi yaalaa jedheen gaafadheeni. Polis naaf jedhanii magaalaa Finfinnee fira isaanii bira na erganii paaspoortii baafadheen baatii 7 mana fira isaanii sana akka hojjettuutti ergan tajaajilee booda maallaqni kiyya gahaallee naaf ta'ee kan hafe obboleessa koo ofirraa ergeen akka dhala isaaniitti maatiin kun na gaggeessanii gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Firri eessa jirtaa eessa deemtaa borii kee maal yaaduu qabna jedhee naaf rakkanne alagaatu naaf yaade. Sanaan booddeenis gara biyya hambaatti erganii malee booda obboleessa kootiin jabaadhu jechuun eegalee oolmaan isaanii akka narratti nafneef dubartoota lamaaniif bilbila dubbisuuf isaan gargaaru biyya hambaatii lamanan ergeefi haa ta'uutii garuu isaan anaan dhoksanii gatiisaa shallaganii obboleessa koo gara mana isaaniitti waamanii uffata kophee bilbila xiqqoo anaan ittiin argachuu danda'u bitanii gara biyyaatti isa deebisanii bifa kanaan oolmaan isaanii narratti baay'atee akka haadhaaf abbaas torbeetti bilbilaa fi waggaa 3 ergan dabarsee booda kontiraataa kiyyas xumureen gara biyyaatti deebi'ee silaas haadhaaf abbaan qabu mitiiree akka haadhaaf akka abbaa kootti maatii kana biratti boqodhe. Torbee lamas ergan turee booda deebi'een gara biyya hambaatti imaluuf yeroon jedhu maatiin kun yaa Asteer kanaan booddee ati nama guddaadha qofummaan jiraachuun keessi gahaa waggaa 2 yookiin immoo waggaa 3 booddee yeroo deebitu gaa'ilaaf of qopheessi nama siif ta'u yoo dhabde nuti siif qopheessuu ni dandeenya ati haadhaaf abbaa dhabde malee bifa guutuu qalbii gaarii amala hawwataa qabdaa kadhatamteetu heerumtaa jedhanii na gaafatanii yeroo kanatti ani otoon sodaatiin kan keessa koo himeefi garaa jabaadheen dhala namaatti siquu hin danda'u keessi koo miidhama guddaa qaba bara kanammoo jaalalleewwan walitti dhufanis har'a wal waamanii bor wal gaggeessuu otoo karaa keessan naaf ta'e baay'ee natti tolaa garaan koos ni ciisaa jedheen isaanittiin dubbadhe wal ilaalanii walitti kolfanii edaa isaan waa'ee koo duruma dubbatanii xumuraniiru. Obboleessi abbaa manaa inni quxusuun yeroon mana isaanii ture na kajeelaa akka ture isaanitti dubbateera. Akka boriin deema akka har'aa waamanii waliin haasofne maatiin guutuun bulanii na gaggeessanii obboleessa koo fi bor abbaa manaa koo kan ta'u kuni hanga buufata xiyyaaraa addunyaalessaa booleetti erga na gaggeessanii booda nagaas walitti dhaammannee walirraa adda baane. Sanaan booddee torbeedhaan nama kana waliin waliif bilbiluu eegalle. Al takka dhimma ofii nama amananitti dabarsanii kennachuun baay'ee namatti tola. Nama waliin walii galuu irratti bakka hedduutti rakkoon qaba. Maal jedhanii deebisu jedheen akka haadhaatti waggaa 4 oliif mana ishee na jiraachistee kan na guddisteen hin gaafadha. Dubartiin tokko dhiiratti akkaataatti deebistu yoo maal taate kabajamuu ulfeeffamuu akka dandeessu tokko lamaan akka dhala ishee natti himtee na gorsitee nama kana waliin har'allee jaalalaan waliin jira. Dhuunfaa isaatiin hojjetaa mootummaa waan ta'eef lafa maatiinsaa magaalaa kennaniifiin mana ijaarratee meeshaa guuttatee gaa'elli keenya ta'uuf dhufaatii koo eegaa jira. Yoo rabbi jedhe baatii 7 booda gara biyya kootti deebi'een haadha manaan ta'a. Rabbi ittiin si haa milkeessu qofummaa kana keessaa si haa baasu naan jedha. Obboleessi koos yuunivarsiitii seeneera. Akka yaadetti dursee deemeen rakkoo tokko malee isallee gargaaraan jira. Innis barnoota isaatiin anaan hin qaanessine. Qabxii gaarii hojjechaa jira. Haadhaaf abbaa keenyatu ijoollummaa keenyatti nurraa boqote malee nuti kunoo daraarreerra. Rabbi ammayyuu isinaa milkeessu bakka yaaddan isinaa ga'u nuun jedha. Ana obboleettii keessan Asteerii biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo
osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii ani sumaaf malee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettii keenyaa isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 hawwii milkaa'inaa kadhannaa keessanitti akka yaadattaniini kabajaan isin gaafachaa seenaan guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Appilikeeshinii ijoollummaa keessan isin yaadachiisu suuraa kaatanii moobaayilii keessan keessaa qabdan yookiin immoo ammuma kaatan gara ijoolleetti deebisuun ijoollee kan isin fakkeessu yookiin immoo gara fuulduraatti yeroo dulloomtan maal akka fakkaattan appilikeeshinii ajaa'ibaa isin argisiisu. Dhiira yoo taatan dhalaa yoo fakkaattan akkam akka bareeddan dhalaa yoo taatan immoo dhiira yeroo taatan appilikeeshinii isin argisiisu of ilaaltanii kan ofitti kolfitan edaa'anii yeroo ijoollummaa koo kanan fakkaadha yoon dulloomu kanan fakkaadha jettanii kan of ajaa'ibsiifattan suuraa hiriyoota keessaniillee ijoollee jaarsa gochuun ergitanii fi waliin ittiin kan bohaartan appilikeeshinii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaarra liinkii isaa isiniif kaa'een jira. Daawunlood godhachuuf liinkii sana tuqxanii bakka daawunlood jedhu tuqaasuun daawunlood godhattanii ittiin bohaaruu qofatu isinirraa eegama. Hanga yoonaatti yeroo keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka nu jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii.